amma carraan si kennamutti maayikii ofirraa fuutee akkan dubban kanuma dubbadhu ayyutti. እሺ ባዬ ገለቶሚ እደሞ ኢሰዱጋ ረቢ ረቢና አርጎ ማታኩን አድኩ በጀናን ቦዋን ቱሬ ማታንኮ አከተኩና ጄቀሜ ጀናን ዲሲም ባይ ስልክዩ በከካዩም ቤኩ ወላሂ ቢላሂ ሰረቢና አርጉ ከናቲኒ ገራ ከና ይሮዱፍኑ ዴቪ ሰኒ ከነስ እደዳገይራ ለፋካሱ አንዴ ህምበርባዱ ወዳ ገባብሱም ያላ አከኑማን እንለ ጡምራሙን በርባዳ ወንተ ከነራቲ ዴማሙን ለህም በርባዱ አኑማን ሀዱማ ካሴ በቃ ሳቲ ከነራ ካሴ ገው ሳም ዮረብ ጀድ ናንቲን ጀዳ ሀታው መሌሞ ከሌሰኒ ዴቢ የሮከኑ ሙስሊማ ማናና ማራን ፉዴ ስሪ ማናና ማወጀታን ቱሬ ማናና ማ ከሳና ፉዴ ኒካዳ ዴተኒን ፉዴ ሊስትሮን ቱሬ ማና ሙርቲ ከሳ ቀጠራሜ ሆጀታን ቱሬ ሊስትሮ ሆጀታዱማ ሲግሞኑ መራ ቢያላ ዴምቴ ጀዴራ gabaabsee isinitti hima ani deeme sigimoorraa miti gaattiraa keessa waggaa 5 wajjin jiraanneerra haala gosa kamiin akka dabarsine inni isa beeka anis sanaan beeka sirriidha akka jedhe inni listiroo daragaa ture ani mana namaa hojjetaan ture achirraa jijjiirame gaattiraa saduuka galeera gaattiraa gallee gibbii saabiti keessa kireeffannee utuu wajjin jiraannu inni mana murtii gaattiraa keessa hojjeta ani immoo gibbii sana keessa nama way jirti biddeena birrii diddamaan baldii bukoo guutuu toshaan ture achirraa immoo naa baasuu didee jennaan waliqoo liqeeffadhee mana shaayii banadhee hojjetaan ture yeroo hojjedhus biyya laan deema jedheera mucaa tokko dabaltee deemtaa jedheera ishii jedheera mucaa tokko argadhee mana shaayii sana hojjetaa waan mana shaayii sana hojjedhee waan naqunname dhukkubsatuun ture garan koo opereeshiniidha ulfa sana baadhee rifarii natti barraa dooktorri isa teessisee waan hime mucaan akkas haala akkanaarra jira inni hojjetini hin dhiisii jennaani qonqoo korra hin cufuu nan hojjedha yeroo sana immoo aamilee akkamiin na bukkee ture namoota akkamiin simataa ture nama dhufee nyaatu akkuma hamma akkasta arta akka jedhu namillee hadha nyaatee bori dhufuuf kastamariidhaaf isii barbaacha dhufte anallee akkatti na anqawashashu akkatti na arrabsu ummata biratti akkatti na qaaneessu maaliif amala isaan beeka haa ta'u jedheellee wajjin taa'aa ture ammas ammoo gaattiraanuma mana murtii keessa pirezidaantii isaana waamee jennaan dhukkubsatee jennaaniif wajjin dhaqee achi amala dengaddallee yeroo ani haasa'u biro kamin ittiin waamame dubbee deebi'ee hin dubbadhu wardiyyaa yeroo qaxaramu eenyuun bakkee taa'ee isa qorsiise akka qabadhee deemee bakkee barandaan taa'ee jennaan qorame bo'uun barbaadu arraba isaati dubbatu yoo barbaade dubbachiisa Ibrahim mana farrazatee caatii qaama malee wardiyyummaa hin eegu abadani jennaan haati manaa isaa kunoo bakkee taa'aarti fuudhaadha hin hojjeta jedhamee qaxarame achirra samandaan kun nagaa mitiin hojjedhu jennaan harka isaa qabadhee godina Jimmaa deemee bakkee barandaa taa'ee isa qorsiise aan maaliif sobaa yoo wajjin jiraannes gargara baanu sun duratti miti wanti hundi waggaa 10 jechuun immoo umrii nama tokkooti waggaa 2 waggaa 3 miti kooma inti nukkoo nama guddaa inni isaanis nama guddaa ilmoo lama nu gidduu jira haa ta'u malee baruu qaba haati manaan koo kun maani jechuun qaba utuu naa yaade komiidii irra baasee nan fannisu namoonni gurguddaan jira ollaa keenya na himachuu qaba nama akkoo ani musliimaadha gaddas gammachuusa isaa wajjin dabarseera kunoo naa gaafadhaa kunoo akkas taa'arti naa jechuun ana beeka Ibrahim amala akkamii akka qabu sabeeka maqaa koo eddee barbaade akka balleesse sabeeka siree koo irratti qabadheera jedha bayinaafa dubbatu gaafa sana maaliif nan ajjeesin maaliif nan fannisin maaliif akka nama maqaa koo xureessa waa'ee maatii irrattis yeroo dhufnu immoo gonkumaan maatiin qabu jechuun danda'a sababa amantaadhaaf maatii koo waa'ee koo keessa hin galchus maatii koo ilaalchisees Ibraahimitti hin heerumne ayaa gabaachuu ቤተሰቤን ብያለሁ ሲጀመርም አመንታ ሙስሊማ ቀበዴ gadhiisi dubbiidha girrigirriidha gadhiisi jaarsaaf jaartii wallola shabaka gadhiisi wallola dhugaadhasi wallola ilaa wallola gadhiisi wayne balaachoo ani mbolaki islaamummaa konnaa baasa ileen cichee ta'aa jira gara haala tokkooti baane
Yo obboleessi koo kottu naan jedhe yoon barbaade nan naqa yoon barbaade nan nisa. Obboleessa kootiin immoo kottu gara amantaa islaamaatti deebi'echuu mirgan qaba. Deebi'uuf dhiisuun kan isaati. Ati yoo abbaa manaa keetiif jecha islaamummaa qabaattee jette dhaggeeffadhu dhugaan sitti ba'an nama 1700 si dhaggeeffataan. Yoo obboleessa abbaa manaa kee kana nafichiisi abbaa manaa keetti jecha kiristaanummaa ifte islaamummaa dhuftee jiraatte siluma islaamummaan kee sun hin ta'u. Abbaa manaadhaaf jecha islaaman ta'amu. Kanaaf amantaa as keessaa baasi. Namni si dirqisiisu hin jiru. Kiristaanummaatti yoo deebi'uu barbaadde bakka nama 1700 wanta sitti nama 1700 jechuu qalbii miti. Qabalee tokko kiristaanummaatti deebi'uu barbaannaan namni sitti irra dhaabatu tokko ittiin hin jiru. Ani islaama kan sitti maa jiru. Kanaaf isa qobaa kaa'e sun qobaadha. Yoommoo abbaa manaa keetii wajjin jiraachuudhaaf islaama taate jiraatte abbaa manaa kee dhiiftee deemuu mirga keeti. Inni waan qobaatti hojjetamu hojii biraatiin. Amma as keessa islaama jira, kiristaana jira. Sheemu abbaa biraad muslima, cululleen muslima, artistoo raajoon, tufaa raajoon dhiifama. Akkasumas idoon kiristaana deebi'ee immoo awwalee maal walaartase ishii. Lutot jedhee as keessa taaraa dhiisina. Burtukaan islaama, an islaama. Manni kun mana islaamaatis, mana kiristaanaatis, mana amantaadhaan gandaan addaan qoodamu miti. Dhiifamaa wajjin eenyunuu dhimma amantaa akka inni dubbatu mana kana keessatti hin eeyyamu. Erga gaafa ustaazonnii fi qeessonni asitti walitti bu'an nuti. Yoo danda'ame islaamnis kiristaanis mana kanatti wal gargaaree deema. Kanaan achi mana sabakaa miti, mana shabakaa miti. Ani immoo islaama. Ummata dhimmi amantaa kanatti guduunfamaa jechuudha. Atam akka gootu dhimma amantaa keessaa bahiiti. Dhimma abbaa manaa keetii irratti ilmi namaa araara barbaada. Idoonis kan siin jedhe kana namni 17 ajjala jiru waa taajjaba. Obboleettii koo abbaa manaa keetii araarame jechuuni waanuma jiru maanguddoodhaan. Abbaa manaa keetii araarami. Abbaan manaa keetii si waraannaan isintutti na deebisee nuun jechuun barbaannu. Siitaa hin ta'uuf taanaan haa dhiiftu kun murtoo kooti. Maali maa qora maa qaamaanni maa qaama dhiisiin jijjiiramnaa innaan didee miti. Haa dhiiftu hin jinnagina. Amma shaal hindeennante bagiddina salattaa gabaana hundee. Ijoollee fudhattu irraa ijoollee guddifattu. Ati immoo ijoollee kee gattee hin heerumin. Hunatti leela isaa hundaatti gaba. Dhiiba qaal nyaal. Maali si gaa giftii kun heerumin dhugaa darbitee maan guddifattu? Hundee yaammi shaal hundee hunatti. Angistara adda iboonni isaan jedhee qoonjoo jedhaa baajaaji keessa teessee waraabdee nuti gadhiiftuuf hin jiru. Dhageessee dhugaa walitti himuun firooman kutu. Kanaaf hundi keessan kabaja namaa qabaadhaa. Sheekan jira qeesii jira jala. Namoota gurguddaa nu caala haasa'uu danda'antu jiru. Hireedhuma taanaan. Kanaaf obboleettii koo jecha xumuraa. Yoo artist Tufaa Wadaajoo fi Abu Muraad warra jirtan yaada itti dabaltan hin qabaanne gara murtee dhumaatti deemuu fana. Obboleettii koo qophaa'e gaaffiinan si gaafa yeroo jiru dubbatanii kaan ilmaan keetti abbaa manaa keetti deebitee jiraattamoo hin jirtudha. Nan jiraadhaa hin jiraadhuun mirga keetti tokko. Atoo haadha manaa kee araarfattee akka amma dhugaan dhugaadha. Inni hin didu. Akka amma gurbaa sabira jiruun siqi jedhi jette. Tole jedhan. Ija qaree. Dhuguma gurbaa wayii biraa dubbatee kee maal jaalalli majnuun akkanaa tasgabbaa'e kabiroo dubartii akkatti hin qabannu dubartiin lafee cinaachaati. Inumaayyuu shakkii mataatti nagalchitee kaatee haala kana. Ati koo nama dambanyaan kaleessa gurbaan tokko dhufee dubbataa ture. Dambanyaan yeroo haati manaa keetii biddeen hojjettu nyaata hojjettu dambanyaan guyyaa lama deebinaan maal sirraa qabaa deddeebi'e mana kanatti nama jedhu maati. Haati koo mana nyaataa qabdi nama 20 deebi'ee jira abbayyeen koo takkaa kana hin jenneeni. Nama yeroo waggaa tokko deddeebi'ee jira takkaa
haati koo abbaan koo maal godha namichi kun gizeemee kada deebi'e hin jenneeni dambanyaadha dhumaa yoo ol kaatee anaa dhufu kan jechuu qabdu maal gochii deddeebi'e namichi inni guftaa kaatu jettee nama dambanya maaliif nu haasofsuu barbaaddaati nama wallaahi afaan isaatiin himate jira dhaabaa waan akkanaa haadha manaa kee jaallatfachuu barbaadda dubartiidha miskiina dadhabduudha ati sin beekta akkuma haala keetiiti abeet haadha manaa koo kottuu ijoollee keetti deebi'e sitti balleesse si kiisa ummata anaa kadhaa jedhama malee hay qoy hay yoom alqiyaamaan bulfattu kanatti dhugaa sitti hima yoom alqiyaamaa ana obboleettii koos jalaan baasa haalaan matti jirtutti gombos jedhi haadha ilmoo keetiiti hin fuutaa eeyyee hin fuutaa feetu samiidha irra kaattee viidiyoo kaate sana feetu isaa hanqafattee hiboonni si shaal jette sana amma fidda nan beeka isiinis amma yerumti ilmoo lama qabdi isumaanuu inuma yerumti bal'aa fitte nafti nama na yeruma dhiisaa harakaata dhaabaa maanne yerumti ilmoo namaa si kalataa jira ilmoo lama qabdi na yeruminatti ajandaan keessa dhaqaa dhaqee hadha cufama mana kooti bakka barbaadde lattanii macaawachaa taatu malee wallaahi mana kanatti lamuun dubbatamu dhufe yerumni maanne obboleettii kiyya kabajamtu mana keessi wayya abbaa manaa hin argatta dhugaadha amma asii baate amma yerumta dhugaadha please ilmaan kee kana gidduutti rakkisini ati dubartiidha dubartiin haadha obboleettiidha gara laafettiidha araarami jiraadhu ni jenna ammas hin jenna lakkee yoo jette mirga keeti sin dirquwaan jaarsaan addaan ba'an jedhu jaarsi atis immoo dhiifama gaafadhu hin jenna sinii too fudhachuu siniin taane dhiisu malee akkanantaa nurraa dhaba gabaabbate kayirii nu dhageessaa rabbi kayirii nu dhageessu obboleettii koo jaarsa keetti deebite yoon si araarfate ergasii qobaa jirta dhugaadha amma immoo kiristaanni islaamni sabni oromoo guutuu si wajjin jira ni araaramtaa anaasaa girri hin jaalladhu bakka obboleetti sin gaafadhe nuti irraa ka'ee dubbata isheen dubbachuu dura waan dhaammatan qabu mube isheen dubbachuu dura dhaammadhaa waan jabeessan jabeessaa amuraa ayyuutti al tokko akkuma amma bubine yaa ummatu warra kasiira jiran fooloo godhaa taartaa godhaa miidiyaa galchaa akkaawuntii kiyya nama darbataa dubbadhu idoo dhiifama naa godhaa warri kaan isin dubbattu wanti tokko sirratti akka inni darbu barbaadeetan malee waan biraa miti akkuma amma mubeen jedhe saabjektiin isirratti walitti buutan issuun si walitti buutan waa'ee amantaa miti waan ta'eef waa'ee amantaa lammata nurratti hin kaasin kaleessa waan hin turre arra nutti hin fidin saabjektiin jijjiirinaa inni kan biraani abrish carraan isheedhaa kennamuu duraa kaleessa sitti himneerraa dubartiin kun miidhameera jechaa jirti namni tokko mana yaalaa yoo dhaqe amma peenii ammatti dhaga'amu abbaatu beeka dooktariin iyyuu abbaa gaafata ammamsi dhukkubaa jira peeniin kee 10 immoo 15 immoo 3 immoo 4 gaafata dubartiin kun obboleettiin kun nam miidhame erga jette miidhamteetti ati immoo waan balleessite amaniiti utuu carraan biraa shiraan kennamin waan balleessitetti balleessaa keetti dhiifama yoo gaafatte si wayi utuu waan biraan himamu atis hin miidhamne siin jechaan jiran waan miidhamte qabaachuu dandeessa garuu lapheen dubartii kana lapheen obboleettii kana kan inni sirrachuu danda'u waan barbaade ta'u miidhamni kan keetuu jiru waan itti mitetti dhiifama gaafadhu waan poostii gootetti dhiifama gaafadhu wanta dubbatame hundumaatti yoo dandeessa kana godhi namoonni kan biraa yaadatti dabalaa yoo danda'ame abrishitu kana dubbate gaariidha isheen murtoo sadumaa tun dubbatin waa takka tun dubbatin namoonni biraatti dabalamni abrish takka eegi na ficcisiisaa adira mubeetu qabadhu jennaan hin qabadhe ayyo obboleettii kiyya nagammaan dubbanne waan ta'eef dubbiin hafteef dubbatan malee hin dubbatanii waa hundumaaf maalinni bitaa mirganaan hunda maaliif akkan jette yoo nan jettan isa yaada keessan itti maan jira ko sila akkasii gatii jedhamee fi ani hin jedhe maatiidhaaf sababa maatiidhaaf hin jedhe ani maatii hin qabu maatii koo hin gashu faamilii xiqqa yoo keessa jiraate haqqii nutti mi jettaniittu miti kana deebisaan jira maatii gonkuma hin galu waa'ee koo keessa maatiin hin galu na bukkee immoo namni tokko iyyuu hin jiru ammaaf qobaa koo hin jira sababa sanaati ani waa'ee amantaa kaase malee wanti
Mucayyooma dubbii sirrii dubbachaa jirtu achi qabanii hirkaa dabsu. Jaarsoliin seeraan dubbadhaa dhugaa rabbii. Yoo ta'u Anuma baate dhiisaa. jalqabee jaalladheen heerume anuma immoo xumurata anuma fixata. Dhugaa jette. Nama of gidduun gashin. Sagaleen kun dhagahamu Maalintiin haasaa ooganaa'u. Haasaan daddareessi. waa'ee maatii irratti waa'ee amantaa nutti hin kaasini gatii jettanii fi anuma hamma immoo anuma jalqaba namni tokko maatii abbaan haati koo ta'anii naan kennine. Mucaa kana anuma jaalladheen naa ta'a jedheetanii heerume. Hamma immoo waggaa 10 jechuus deddeebi'ee isinittiin himu. Waggaa 10 hunda jiraadheera. Waggaa 10 hunda miidhameera. Miidiyaarra ba'uu hin ga'u ture. Miidiyaarra ba'uu miidiyaarra na posti godhu yoo suuraa koo miidiyaarra akkas godhu. Eega immoo miidiyaarra ba'ee eega miidiyaarra ba'ee Ilaame. maali? Ilaame. Obboleettii koo kabajamtu. Haasaa dheeressa. Obboleettii koo kabajamtu. Miidiyaan irratti gadhiise nama 200 nama 300 arge. Inni dhammoo dhaggeeffataa jiru nama 8,500. Dhaggeera kun baga ba'ee baga ba'ee. Kanaafuu wanti miidiyaa irratti sirraa miidiyaas maaloo sin jedhini. Kabbaad ጦርነት ወይኔ በላቸው ጥሙሩ ዲደን ያኔ ገደደበ ማጆ ነው ገናው hin deebi'u ammoo ani እንዴቢቱ hin deebi'u. Tokko yoo ta'e eessa ta'e nan jiraachifadha. Namaaf kenna abbaa manaa isii kanaaf kenname inni haa dubbatu. Maamiti yamee mo'itii qabaddati. እንዴቢቱ Maal jettee cululli? ባገዲድ Mee carraa isumaaf kenname dhiifama gaafachuu Isatu waa fixa. Innooti danda'a. amma sammaa asirra taa'ee dubbi balleessaa hoo ani isa gorsuutti rakkoodha. maalitti deebiti na jajamuufoo hin dhaga'uufoo isheenuu amala kee dhiisii jetteeni amallisaa kunoo sanni qaamaa deemuudha caatii mangaga guuttatee iyyaa deemuudha hojii hojjedhu jetteeni hin dhaga'u na jajamu maala goote Akkanaa jireenyi irraa siqi jedhani jedha eenyu irraa sitti. Dubbadhu obboleessa koo caalaa sii kennameera. Akkamitti warra kee deemfatta? Situ beekaa jira. mata dhagaa kana Kan dura maal jechuu barbaada? Abeet. Qofa jechi kiyya harmee kee jaalatta miti achi harmee si deessa. Ijoolleen kuni harmee isaanii harmee ishii kana hayyuu tana ni barbaadu. Eeguu harmee isaanii qaba waan taateef beela haadha isaanii qaba waan taateef ilaaluu qabu. Ammallee taanaan uffisi ta'e maanan godha ifuman ishii gaafadhee waan balleechuu hundaafu sirraa jechuudha. Waan lifisin jechuu barbaada dhiibbaa sirraan ga'uuf miti. Ijoolleen dheebuu harmee isaanii qabanii gatiin harmee guddaadha. Biddeen harmee furdaadha waan taateef da'umsi ciniinsuun booda gaafa jennu ciniinsifattee deesse ciniinsifattee kan ijoollee kana obsuu dandeesseef keessi ishii madaa'uu danda'a. Waa hundaafuu maal jechuu barbaada hayyitti nama baay'ee as jala jira dhaloonni waa isinirraa barata. Yaa hafu jedhanii firatti hafu nama jibbani gocha namaa jibba waan taateef gochi namaa immoo gorsaan qajeelfama waan taateef obsaan qajeelfama waan taateef waa hunduma dura garuu maaliin akka gara araaraatti gara wajji jiraachuutti deebisanitti dubbadhaati lafarratti namni jira bar. Abbootiin jajjaboon jiru bar namni namummaa qabu hedduu jiru bar. Abbootiin amantaa jiru bar. Namni lafarra jira amma gara miidiyaa eega dhuftanii ija kaameraa dura eega dhuftanii asumarratti yoo dubbattan waliin dhukkubsinaati dhukkubbii darbelleen dubbatinaati kan fuulduratti ta'uu qaburratti xiyyeeffadhaa jechuu barbaadeni inni guddaan garuu harmee ufii namni jaalatu ijoolleen tun haadhaaf abbaa ofii wajji jiraachuu qabdi gatiin haadhaa guddaadha waan taateef obboleettii teenyaatis obsuu qabda innis obsuu qaba gara namummaaf gorsaatti deebuu qaba ilmi namaa hin jibbamu gocha isaa yoo jibbame immoo gochi isaa gorsaan qajeelfamuu danda'a. Kanuma jechuu barbaada keessatti ilaalaa ta'uu dubbadhaa. waadaa galu amala isaa yoo sirreeffate waadaa galuufi wallaahi maa gubatti waggame gubatti waadaa galee fi haa deebitu jaarsoliin seeraan ilaalaa fi wallaahi waadaan galee ittiin deebuu lammataa waan isheen jibbitu nan dhiisaa yoo inni jedhe itti deebiti kan kanaachi maaltu ishee gube ijoollee ishee fudhattee ofitti gixxeem ijoollee ishee guddifattu kana malee maa argi dhaga'uu didee maa gubattee namni arguufi dhugaa rabbi gara waliin dubbatinaa ijoolleen dubara dhiironni
haa baru rakkoo sana haa baramu. Rakkoo sana himatu dhiifama lammatatti hin deebi'u waan isheen jetten godhaa kara isheen ba'inaan jetteen baay'oo isheen taa'ee jetten an taa'uu haa ta'u. Maanuu nan dubbadha dhugaa rabbi. Yoo isheen taa'ee jette nan ta'a, yoo isheen ka'ee jette nan ka'aa yoo jedhee haa ta'u maaliif hin dhaga'u kaanni sammuun isaa intinii ta'eera rukutameera dhugaa rabbi namaan dhaga'u waggaa amma kana. Isin isa ijoollee guddisa jettaniitu odeessitu isa kanaa miti. Rakkatteeti isheedha kan miidhatee dee. Rakkatteeti kan isheen dhala ishee gattee ta'aa jirtu malee jaallattee yookaan afaan dalaluuf miti jechuudha. Dhugaa rabbi haayi. Ndee seeraan murteessaa fi waadaa galu ta'uu yoo ta'e to'annoo jala seeraa Lakki waan jala jara kana rabbitu keessa jira fakkaata. Takka isii dida, takka isa dida. Wal arguu dadhabanii bara. Kobaatoo jimboonye dengate gaafa ni dhufee himatu ijoollee mana kootii rabbitu mana taasisaa godhe mana kana itti gangalatteen tarii tokko chuudha dha wante. Wayyoo anaa isaa bakka attaneeru mamnaa min faayatti miira keessa galtee jiru gaafa ni dhufee himatu. Booda immoo gaafa siin immoo dhuftee himattu ammas boo'icha kan biraa. Wayyoo nan du'eeka lama boonye bara. Amma dhiisee dha bo'oowwan iyyuu narraa galeera wallaahi. Lamuun bo'o. Mubaarik